galera waan ragaan hin jirre irraa ololamu walirra otta ofaniin shira garagaraa ta'een 91 kanatu ta'e 91 kanatu ta'e maaltu si geesse waggaa 3 baranaa maaltu ta'e Oromoo irratti eenyutu taphate Oromootu taphate bara maqaa jaraa dha'uu akkatta dogoggora 2018 Oromoon godhee Oromoo akkasitti garbummaa kanatti geesse utuu xiyyaaraan tumamaa jiru bilisoomni jedhee gam tokko Oromoo arrallee sun bar dhibeen sun Oromoo keessaa hin baane quba qabaa 2018 shirri dalagame utuu ija addunyaa ilaalu utuu viidiyoodhaan ragaan lafa jiru maal ragaa maalii lafaa qabde 90 ta'u dabatee sanarratti qabsoon Oromoo sakaalameedha eeyyee waa wal nama gaafachiisu miti kan 2018 garuu ragaa qulqulluu lafaa qabda viidiyoodhaan sagaleedhaan waa meeqaan lafaa qabda isa maqaa dha'uun barbaadan Oromoo diigama Oromoon walwaaleen Oromoo keessaa baatee Oromoon diigamu tokkos hin jiru Oromoon olola miidiyaatiin hin ijaaramne olola miidiyaatiin hin diigamu bukoo irra dibdanii isa har'a mul'atu qadaaddaniitu isa kan biraa Oromootti agarsiisuu barbaadu jechaadha dhaloota akkasiitu jira maaliif dhaloota miidiyaaf miindaatti amanuutu jira warra miidiyaadha kan akka waaqaatti akka gootaatti ilaalu jira jara maqaa isaanii dha'uun barbaadu jechaadha 91 2018 maaltu ta'e eenyutu yakka kana waggaa sadan arfan abiyyi nama Oromoo cafacafaaru kan ganamaa galgala ilmaan Oromoo duguugaa jiru kan yakka tokko malee uummata irra diroonii bobbaasee wallootumaa jiru kan eenyutu lafa kaayee bu'uura isaa 2018 irraa ka'ee dhufe jechaadha utuu qaamni gar-tokkeen Oromoo yoo xinnaate godinni 8 11 keessa 8 jechuun quba qabaadha godina 8 utuu dura dhaabbatu bilisoomni jettanii Oromoo gidiraatti naxaniitu waa isaarra dubbachuu hin barbaadan arra maal jedha namni see baay'ee yaada mataa isaatii ibsachuu danda'a miidiyaanoo miidiyaa dhuunfaati shebboon an beeka namichi nama gaariidha nama rakkoo qabu miti abbaan ganii shebboo miidiyaa sun jechaadha anaan interviiyuu na godhee beeka bara gaammee galgaloonni jedhan kun waa hayyoota utuu waboo baqate moo waboota hayyoota baqate jennaan gaafan irraa kaasii jaratu hayyoota kanatu yakka guddaa godhe qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gaafan jedhu dhis yeroo biraa itti deebina jedhe beenna beekaa irraa dubbachuu dhiisne maaf irraa dubbattaree isa kabira isa beektuu qadaaddite isa 2018 isa 91 yoo keessatti qooda fudhatteetti ta'e immoo viidiyoodhaan ragaadhaan fiti 2018 yakka ta'e garuu an viidiyoodhaan arrasitti agarsiisuu nan danda'a jechaadha ani samiti waan barbaade xibaari waraana irratti marroo irratti dhiibbaa uumuu barbaada mootummaa ce'umsaa keessa marroo yoo gale mootummaa yeroo keessa immoo warri mana hidhaa keessaa galuu qabu danuunsaa bara maqaa Oromoon kan hidhame amma nafxeenyaa gaafa abiyyi wajjin faayidaa irratti wal dhaban hidhaman malee baay'ee isaanii warruma harka duwwaa Oromoo harka duwwaa hambiseera quba qabaadha achi mana hidhaa diinaa keessa jiru harka diinaa keessa jiru jedhamee gaafa irra qadaadamee darbamu du'aa boollaa baastee Oromoo irratti waa biraa gochuu dandeessa gaafa dhaddacha Oromoo gad dhaabbatu garuu yeroo itti dhaabbatan murtoo dhiyaatu hayyoota Oromoos nama 2-3 mana hidhaa jiran sana miti bara quba qabaadha isa sin ilaallatu lammata kan baay'ee isaan qirqidee ganamaa galgala isaan qirqidee isaan dhukkufatu maan yoo jetta walii galtee waboon godhe sana baruu barbaadu an kanin jedhu jara keenya eegaa waan waraanni bilisummaa Oromoo yookaan caasaan adda bilisummaa Oromoo godhaa jiru yookaan kaayyoo sana yookaan dhaaba kana hin hordofne maaliif barbaada waan inni keessa jiru maaliif baruu barbaada waadaan inni galee yookaan immoo walii galtee inni uummata sana maaliif baruu barbaada dhimma mana nama dhuunfaa keessa galuu jechaadha akka Oromootti dhaaba Oromooti Oromoo bakka bu'a waan siyaasaa godhu garuu siin mari'atee miti kan godhu dirqamatti beekuus hin qabdu sidhiisi miseensumti achi keessa jiran koree jiraawwachiistuu ta'anii warri hin beekne jiraachuu danda'u tapha siyaasaa kan taphatu jiru achuma keessa sin ilaallatu jechuudhaaf hin jedhe iddoo isa keessa jirtu isaa warri Oromoo koongireesii maaloo jettee gadi baalteesii munni seesee mootummaa ce'umsaa jette waa'ee jaraa gaafadhuma warra bu'uurati Oromoo quba qabaadha yeroo hundaa namni daba Oromoo irratti geggeessuu barbaadu hundumtuu takkaa itti milkaa'es hin beeku daaspooraa kana keessatti walgahii isaan isa guyyaa xumuraa dhaqee dhaggeeffadheen ture Oromoo liideen konvenshin kan jedhamu tokko Londonitti jalqabee Atlaantaadhaa dhumisaa DC ture jechaadha isa DC dhaqee irratti hirmaadheen ture rood maappii Oromiyaan ittiin bultu bara mootummaa wayyaanee kufaa jirtu keessa jechaadha baafannee irra jedhanii caasaa garaagaraa diriirsanii irratti mari'atanii waa meeqa hayyoota kumaaf kitila fidanii irratti mari'atanii rood maappii kanaan Oromiyaan buluu qabdi jedhanii tole jennee dhaggeeffanne waama isaan ta'an ilaalle jenne biyyatti galanii isa marmaranii tiraashii keessa buusanii kosii goranii gataniitu warruma kana nu ceesisaa jiran immoo Oromoo goomsanii jechaadha arras garuu misraachee tokkoon isinitti hima warrumti koongireesii Oromoo addunyaa jedhanii dheengadda uumaman kuni fonqolcha wal irratti geggeessaniiru pirezidaantiin isaa mucaa durbaa tokko turte amma seerraa buusanii dooktarii dhiyoo kana biyyaa baqadheen dhufe jedhu tokko yuunivarsiitii Finfinnee ture maal jedhe
Minnesota moo isa jiru tokko isa immoo pirezidaantii godhanii gadi baasanii jecha isheen hin beektu la mucaan durbaa suni isheen pirezidaantii ta'uu ishee beekti. Jarri garuu utuu isheen jirtu ishee irratti pirezidaantii biraa kaa'anii irra kaa'aniiru inni kan biraan warra bu'uureessa keessaa Dooktar Tsaggaayee Raarsaas keessaa kuteeranni. Achuma keessattuu atakaaroo qabu quba qabaadha. Maaliif beektaama dubbiin dhiibbaama Oromoo irratti uumuudhaan malee utuu Oromoo irraa waa fayyadu ta'e caasaa waraanii lafa kaa'atee adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'atee hordofanii deemuu danda'u jecha. Jara iyyuu dhiisi. Jarrillee iyyuu gaa kaayyoo adda bilisummaa Oromoo irraa fagoo iyyuu jiru. Maaliif isan hordofanii isan barbaadeessa balaaleffatu. Warrumti maqaaf seesee nama gogaa baawwatiin sochaatu iyyuu utuu seera sana beektu utuu waan inni godhu beektu iyyuu isheen iyyuu moggoeffamtee mootummaa ce'umsaatti kan biraa bixxilate. Ambaayinatti tola akkasitti gadi ba'uun isaanii. Sanarraa adda ba'anii silaa utuu sanaan qabatanii socho'an jecha. Lammata isinumti mataan kee warrumti murna seesee kuni kaleessa karaa nagaa jettee warra waraana kanarratti duula jalqabaa kan jalqabe quba qabaadhaa ilmaan Oromoo. PP miti. WOB furatti duula jalqabaa kan jalqabe daasporaa keessa murna seesee gogaa baawwatiin socho'anidha. Nuyi filannoo itti amanneera maal gochuu marroon qawwee kaasee bosonatti hafa galuu qaba. Dhiibbaan jalqabaa achirraa ka'e. Dhumarratti inni immoo yoo ati diddellee bosona kanaaf bineensa kanan bilisoomsa gaafa inni jiru waan godhan waan dhabaniifitu amma gaatti fakkeessiif gamana rukututti kaa'anii jecha. Kanaaf inni World Oromoo Kongireesiin kee kunis bishaanitti nammeera. Maaliif beektaa yeroo hundaa rabbi argaatti jira. Rabbi guduunfaatti goruu waan barbaade natti fakkaata sammaa kana. Yaaddoon isaan qaban amma waa'ee butamuuti akkas taana afaan guutee yeelloo bara. Dhaqaa dhaggeeffadhaa viidiyoonni kaleessa waraabe. Engadda viidiyoo waraabe irratti waa tokko jedhe marra waraana qabdu hundumaa fixadhuuti dhaqii 4 kiiloo tuun taane qilintoo qabadhuuti hayyoota keenya nu baasii jedhe hayyooma nama 2-3 maqaadee jecha warruma isin beektan kana duwwaarraa dubbata silas. Kaleessa immoo maal jedhe nuti isatti waliigaltee kee hin barbaannu waliigalteetti goote keessaa Oromoon quban qabu isa siif marroodhaa fi Gabra Tsiyoon duwwaatu wal beeka nuyi waan beeknu tokko hin qabnu jedhe. Ati dubbii maa dhaabaati immoo koree sana keessa jirta moo dhaaba adda bilisummaa Oromoo deeggaraatti jirta. Miidiyaa amatti bahanii fitu gaa akkuma namatti fakkaatetti dubbatu. Kanaaf gaafa miidiyaatti baatanii wanta dubbattan kana mee ilaala. Kanaaf caasaan namoonni tokko gaafa lafa isinitti tolu baay'ee warri miidiyaarra jirtan dhugaa tokko isinitti immoo maqaan Jawaar yoo dhaame qabsoon Oromoo galma gaa jettee yaadda. Warri miidiyaas kana sababa beekaniif maqaa kana akka soogiddaatti itti dhimma bahu. Jara keenyaan dogoggorina Jawaar Mohaammed guyyaa tokko arguuraaf jirtu. Adda bilisummaa Oromoo dhiifama gaafateera mana dhaa keessa taa'e. Yakka dogoggoranni godheen akka rakkoon kun dhalate hoggan adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud yeroo isaan dhaqanii gaafatan kallattiiraan dhiifama isaaniin gaafateera. Waraana bilisummaa Oromoo dhiifaman gaafadha nama jedhee jirudha. Dhugaan isaaf galee jechaadha. Kaleessa isin abomboleetti fakkaatanii dibbee rukutuu awwaara kaasuu keessan kana miti. Dhugaan lafarra jiru garuu inni dhiifama dhaaba kana gaafateera waraana kana gaafachuufis ta'a arguufis jirta boriif ta'a. Gaafa inni gadi ba'u jechaadha waan godheef. Maaliif dogoggora guddaa kan godheyyuu isin warra mallee abdii gogaraan Oromoo goomsuu barbaadu. Akkas ta'uu qaba. Yoo akkas maqaa isaa dhaame duwwaa akkasitti tolu jira. Dhaloota akkasii dhaloota miidiyaatti amanu kan jenne kanaaf bara. Warri miidiyaarra waltummaa kongireesii maaloo jedhee gadi beekuunis ilaa beekadhaa jara keenya. Lootariin nama hundumaatiin bahu. Lootariin immoo yeroo hundumaa namaan bahu. Hireen si'uma tokko nama aga. Isa tokko hiree miidiyaatti fayyadamuudhaan Jawaar beekameera wanta ta'eef haree miidiyaa bixxilatee beekamuumaaf aktiivistii ta'uudhaaf akkas jedhame waamamuudhaafitu ganamaa galgala wixxifata. Itti milkaa'eera inni miidiyaadhaan beekamuudhaan eeyyee itti milkaa'eera waa wal nama gaafachiisu miti. Amma waa'ee isa bukoo isa wanta meeqayya akka sanarraa iyyuu dubbannu jechaadha. Garuu dhaloon nama miidiyaa irratti wal qabee miidiyaa booddee dudduuboo taa'ee dooktarii ta'ee hayyuu ta'ee piroofeesara ta'ee dibbee rukutu kuni miidiyaadhaan yaalii akkasii gochuu barbaada. Bar hireen nama hundumaatii wal qixxeen kan carraan qabu qabaachuu dhiisuu dandeessa carraati qabdu qabaachuu dhiisuu nan danda'a walis hin fakkaannu jechaadha. Kanaaf garuu yoo dhuguma Oromoof Oromiyaaf yaaddan caasaa keessaa falaa diriirfatanii keessumaa munni seesee amma seera deebi'ee waa tokkoon isinitti himu. Ijoollee kaleessa qeerroo bilisummaa Oromoo taate qaruuxee adda bilisummaa Oromoo taate dalaga garaagaraa dhaaba kanaa waraana kanaaf hojjechaa turte arra fedha mataa keessanitti naanneeffattanii karaa borootiin ijoollee wal irratti duulchisaa ijoollee wal dabarsiisanii kennaa jirtu quba qabaadha. Ijoollee wal irratti duulchisaa irraa dhaabbadhaa ammas. Yakki isin godhaa kanaaf irraa dubbannu amma daasporaa keessatti waa gootanii yookaan boombii wayitanii dhoostu yookaan wayi shoror keessitu miti yaaddoon keenya nuti. Sababa keessaniin ijoolleen achi keessaa wal irratti duulte afaan diinaa wal buusaatti jirti.
afaan diinaa ol buusaatti jirti qabsoo garaagaraa irratti immoo sabboontota garaagaraa irratti dhiibbaa uumuu yaadaatti jiru yakka isin goraa jirtan kanaan ijoollee muraasatti maallaqa karaa borootti darbachaa caasaa diriirfattanii beenna ijoolleen qeerroo bilisummaa oromoo biyya keessa warri kaleessa karaa nagaa irra turtanii arra garuu faayidaa humna seeseef jecha walirratti duulaa jirtan irraa dhaabbadha keessuma ijoollee waraanaa wajjin quunnamtii qabdu irratti warri duulaa jirtan kallattiidhaan ergamni keessan humna seesee gogaa bu'aa daasporaa keessa jirutu maallaqaan isin tumsaatti jira waraanaan dadhabame isa waraanaan diiguu dadhabanii isa abiyyiin hololaanis diroonidhaanis xiyyaaraanis tumee dadhabee holola isin waraana irratti yookaan qaruuxee ijoollee waraana bilisummaa oromoo quunnaman irratti hojii dhaabaa hojjetan irratti duultan kanaan waraanni bilisummaa oromoo bittinnaa miti kanneen isin hin jedhu sababa keessaniin lubbuu namaa baduun qabu ammas jala sararee kan isin gaafannu munni seese tokkoffaa irratti chaappaa kana deebisaan mallee hin ta'u taanaan chaappaan kun salphaara haala salphaara waraanni bilisummaa oromoo akka isin harkatti busheessu yeroo gabaabaatti arguuf jirtu waa'ee chaappaa kana kabajaan hin deebisan taana lammata garuu ijoo dubbiin inni irraa dubbachuu barbaadu ijoollee isin biyya keessatti ijaaramanii jiran ijoollee dur quunnamtii nama nagaa yeroo isin nagaa si'ee yaadaa ture nagaan turre garuu isin maqaa dhaaba kanaa sa'aabii daldaltaniif dhuguma itti fakkaatee isinii wajjin hojjechaa ture arra garuu faayidaa dhuunfaa keessaniif ilaa ijoolleen biyya keessaa isinitti hin dubadhe irra guddaa warri kaleessaa hoogganoota dhaabaa quunnamaa turtanii warra amma yakki isaanii irratti baramee gadi ba'anii waraana irratti duulaa jiran kanaa wajjin dhaabbattanii akkuma gullicha dheengee taatu dhummi keessan gullichi dheengalee piippiitti harka laate isin garuu waraana bilisummaa oromooti isin booji'ala dubbiin kaleessa kana goote miti yakka amma goraa jirtan holola wal irratti oofaa jirtan yakkaa fi dararaa garaagaraa gochaa jirtan kana irraa dhaabbadhaan isiniin jechuu barbaada isinii gala miti kanaaf mee bilbilli tokko galaa jira yaada qabatee hin beeku si'a tokko hiree kennaaf hello hello yo ya nagama ma yaada kennachuu barbaadde koy si'a tokko spiikerii kaayatan laaviitti si butaa isa booddee maqaa kee ibsadhuuti yaada kee ibsadhu nagama miti dhaggeeffattoota keenya ya ani maqaan koo walabummaa oromummaa oromiyaati tole warra amma gadi bahanii road map qopheessine jedhan kanaaf inni irratti yaada qaba oromoo yaadachiisuun barbaada waan ta'eef ayye bara 2017 ta'ee na yaadadha Atlanta leadership convention leadership kan jedhu tokkotu ture yaadatti yoo taatanii bara sana keessa warri abaa'oo deeggaru namoota muraasa ture hin beektaa nudha waan sana akkamittiin akka hojjetame jeneraal Haayiluu Gonfaa fi jeneraal Kamaal Galchuu abaluun eenyurraa kara lixaarraan abaluutu hoogganaa jiranii propagaandaa isaan oofaa turan tiim lammaa warra ture jechuudha. Ammas immoo gadi bahanii road map qopheessineerraa jedhanii kan isaan haasa'aa jiran kana isa malee gaafa addi bilisummaa Oromoo biyyatti galuudhaaf Eertiraadhaa gara biyyaatti galuudhaaf yeroo jedhu waraanni shanee keessattuu Dr. Ittaanaa Abtee fi akkasumatti Profeesar Isqeel Gabbisaa waan isaan gabbahanii uummataan jedhan waraana bilisummaa Oromoo akka isaan xiqqeessan TPLFtu isaan gargaaraa jira kan jechaa turan har'a uummatu ana kan gaafiinatti ta'u uummanni Oromoo kun hammam gowwaa namni waanuma barbaade namuma tokkotu waan barbaade balleessaa oola isuma sana jala fiiga maali namni mataan qabu warra kaleessa Atlanta irratti konvenshinii uumee Oromoo burjaajessee Oromoo qabsoo Oromoo gara dabar isa bira dabarsee waraana kana akka inni hiikkatu waraanni kun ergamaatti pellefiif waraana Oromoo miti jedhanii kan isaan arrabsaa turan har'a deebi'anii eenyutu isaan muude eenyutu isaan bakka sana kaa'ate isaanumatu yeroo hunda gadi baay'ee miidiyaa kana gubbaa irratti Oromoo mataa burjaajessaa diinaaf ergamanii inni kun Oromoo dhaabbata jechuun ni qaba jara kana warra akka seenaa jimjimoo amma seenaa jimjimoo maqaa Jawaar Mahammadii doolaara miliyoona walakkaa fuutee jirti abukaatoon dhaaba jettee warri kuni advookasii hojjenna jedhanii birrii miliyoona meeqa walitti qabanii jiru akka waraanni bilisummaa Oromoo hin gargaaran guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo gargaarsa gaafatu isaan gargaarsa gaafatu maqaa Jawaariin akkuma ati sila jette akka soogiddaatti waan itti fayyadamanii birrii miliyoonaan guuranii guyyaa tokko garuu United Nations
Human Rights Watchis Amnesty Internationalis warri uffannoo diimas maqaa Jawaariin namni kaase jechuudha. Waa'ee Tigraay, waa'ee Affaar, waa'ee Amaaraadha kan haasa'amaa jiru. Birrichi eessa dhaqe? Waraanaaf hin galle. Jawaariin hin baafne. Agartee ammas deebi'aniitu waan biraa wanni isaanitti uummata kana saamaa jiran jechuudha. Uummanni keenya yoom dammaquu danda'a? Yoom dammaquu danda'a? Tokko lamaadhaan gadi baafnee isinitti iyyaa jirra. Namootuma gurmaan of gurmeessanii gandaa fi akka walitti dhufeenya wal cimsatanii waan godhan kana jala deemanii maaliif nyaatama uummanni keenya? Maaliif qabsoon Oromoo burjaajaa? Seenaa jirtimoo gaafa marroo faan bosonuu Oromiyaan bilisoomse jedhu senaatara Ameerikaa fuutee dhaqxee Abiyyutu biyya bulchuu danda'a jettee miti kan isaan agarsiisaa turte. Ishee miti kan araa kiiloo warra senaatara Minisootaa kan dhaqee gobinyiitii goosisaa ture. Isa kanaafi uummanni keenya qabsoo isaa eeggachuu danda'uu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo diyaaspooraa kana keessatti waraana isin ijaaree miti kan inni qabsoo keessan eeggadhaa isin jedhu. Warri mana jirtan, warri mobaayilii of harkaa qabdan, warri kompiitara of harkaa qabdan ofirraa dhaabuu danda'uu qabna. Uummata kan Oromoo bakka bu'an isaan dogoggoraniiru karaan isaanii karaa turree jaldeessati kana booda akka Oromootitti akka nama tokkotti ta'anii sagalee kennachuu malee qabsoo Oromoo liid gochuu hin danda'a. Dandeettii ittiin qaban. So kanaafiyyuu warra kanaanii uummanni Oromoo bakka jirtanitti uummata kana ofirraa dhaaba, of nurraa dhaabbatan kana wanni dhaamsinani qabu. Maaliif ragaa isaan hojjetan, badii isaan hojjetan hundaa wajjin. Yoo Abiyyi yoo isaaniin kan deeggaru ta'e Abiyyi caala barjarri kunis Oromoo burjaajessaa jiru. Yaa inni kan biraani isa kana dhageessitee hin beeku malee gidduu guyyaa lamaan sadan kana fonqolcha wal irratti geggeessaniiru. Oromoo Kongireesii Oromoo addunyaa isa jedhu kana bu'uureessaa isaanii keessa Dr. Tsaggaayeen nama tokko ture jechaadha. Gaafa shirri baay'atu keessaa kutee sokkeeranni. Amma immoo mucaa durbaa wayii tokko pirezidaantii goraniitu deemaa jiru turan. Gidduma kana guyyaa sadan darbe kana keessa wal ga'ii geggeeffatanii Saatardee darbe kan geggeeffatanii isee irraa kaasaniitu utuu isheen hin beekin jecha isheen pirezidaantii ta'uu beekti bara. Wal ga'ii boritti waammattee jirti mucaan kun jecha pirezidaantii kan turte kun. Utuu ishee ittiin himin isee irraa fonqolchanii pirezidaantii nama kan biraa nama yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa ture baqadheenat dhufe jedhu tokko jira. Dr. Asammuu Hussein kan jedhamu tokko. Isan irra kaa'anii gadi ba'anii jarra mata kaaroo keessa jiru waa'ee jaraa miti garuu irra guddaa akka waa'ee kana dubbadhu kan akka kaasii hidhata waan qabuuf. Amma miidiyaa shebboo jedhamu kana namni gaammee galgaloo jedhamu kun kaleessa gadi ba'ee waraana irratti waan nuyi bakka bu'uun qabu marrooni. Isni mootummaa yeroo bakka bu'u nummoo mootummaa ce'umsaatiin hoogganoota keenya Jawaar Mohaammed gadi ba'ee mootummaa ce'umsaa irratti nuuf muudamu. Engaddamu waan inni jedhee viidiyoo waraabu marroo waraana kee hundumaa fixadhuuti jedhe dhaqii qilinxooraa hayyoota keenya nuu baasii jedhe hayyoota keenya nama sadan kana warra sadan duwwaatti hidhamee jira akka inni beekutti. Jawaari Baqqalaa fi Hamzaa kanatu mana dhaa keessaa baasuu qabda waraana qabdu fixatti masaraa mootummaa qabachuu sun taane qilinxoo raqii qabadhuu jedhee lallabaa ture. Amma waa'ee sanaa miti dubbiin. Kaleessa kan inni gadi baasee maqaa marroo akkasii ta'e marroo irratti dhiibbaa uumaa jira jira miidiyaa irra taa'e hiyyeelloo. An akka kiyyatti marroon jiraachuu namicha kanaa yoo waan beeku natti hin fakkaatu sagalee isaa dhaga'u miti. Kana maal jettati warra akkasitti miidiyaa jala gugatee immoo olola oofaatti jiru. Seenaamti kun immoo miidiyaa kana irratti gadi baatee torbee lamaan darbe si erguu nan danda'a karaa keessa maal jette mootummaan beekaa dhiise teknooloojiidhaan waraana kana ofiisaan yoo fooshuu dandeessu waboon jette bar quba qabaadhudha kallattiidhaan jecha isin jette sitti hima kallattiidhaan waan isin jette waboon ofiisaatti yoo fooshuu danda'u Oromiyaa bilisoomsuu miti mootummaan beekaa dhiise malee teknooloojiidhaan guyyaa tokkotti jala dhabamsiisuu danda'a. Kanaaf nuyi karaa dippiloomaasii hojjennaa jedhan akka jiraniif dubbachaa jiru kan akkamitti ilaalta? Galatoomi mucaa namaa ilaali waa'ee shabboo miidiyaadha fi shabboo miidiyaanii warra kana wajjin walitti hidhata qaba si galeera maaliif gowwaanii akka waan tokko jira beektaa dhaqii gorsi gowwaan dhaqee haaduu kan jedhantu jira si galeera. Kanaaf warri kuni gowwummaadhuma akkuma sareenii beekee balbala keessa balbala dura dhaabbattee jiru kana balbala dura iyyaa jiru malee waa'ee qabsoo Oromoo sin beekan jaalmarroo eessatti beeku isaan yoon beekan jaalmarroo eegaa caaluun du'ee barkara qabsoo Oromootti dabalaman jarri kun bara. Du'aa caaluutiin booda kan isaan dhufanii Oromoo qabsaa'aa jira, Oromoon dhumaa jira, Oromoon daangaa qaba, Oromiyaan biyya ta'uu qabdi. Wanni isaanitti dhaga'amu warri irra caalaa parsantii 90 bar eegaa du'aa caaluutiin booda kan isaan as dhufan. Kanaaf warri kun qabsoo Oromoo bifa kamiin xiinxaluu danda'u. Waraanni jaalmarrooni warra kana silaa eessatti isaan beeku.
warra biyya alaa kana keessatti hudduun fi areenni isaa arrii ijji isaa arrii baase kana eessatti isaan beeku isaan bosona Oromiyaa keessatti kufanii kuffisaa jiru beela'anii dheebatanii wareegama kafalaa jiru jara kana eessatti beeku jara ganama hirriba irraa ka'ee waan kompiitara banee iyyuu viyuusii argachuudhaaf yuutuubii irratti shaqqalachuudhaaf malee Oromoodhaafis waan isaan bu'aa buusan tokko hin jiru. Isaan kan isaan barbaadanii miidiyaa guddifachuu haa guddifatan garuu maqaa qabsoo Oromootiin hin daldaalin pirofeeshinaalii ta'anii amma waa'ee Hacaaluu koppii maali bal'isaa kan jedhu sana koppii godhatanii koppii namaatiin deemaa jiru aayidiyaa namaatiin deemaa jiru of ta'uun dandeettii ofii mul'isanii beekumsa ofii mul'isanii addunyaa kanarratti beekamuun waanuma jiru waan namni hojjete garuu mucaan kun rabbi lubbuusaa rabbi jannataan akkananiisu isa inni hojjete kana fuudhanii walii gadi fiiganii abbaatti ta'anii maali mallisaa maali maaloonsaa jedhanii kan isaan haasaa jiran meeti kanumaan wal dabartee waa'ee hidhamtoota isaanii of dura qabanii deemaa jiran kan kaayyoon qabsoo ittiin dhufa dhaggeeffatu no isee kanas achuma akka itti dabaltuuf jireetanii kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo hidhamtoota hidhaa jalaa baasuu immoo Oromoof Oromiyaa hidhamee jiru hidhaa jalaa baasuuf hidhamaan Oromoo immoo nama sadii duwwaadha isee kanas akka walitti qabduufira. Dhaggeeffatu sitti anima ila qabsoon Oromoo Oromiyoonni addi bilisummaa Oromoo akkatti amanu Oromiyaan mana hidhaa jirtidha. Nama tokko miti Oromoon miliyoonni 50 mana hidhaa jira. Jaal gammachuun eengada dubbachaa jira yoo dhageessanii jiraattan isa duras hayyudureen adda bilisummaa Oromoos dubbatanii impaayera jala jirra. Impaayera kana diignu malee impaayera kana ofirraa kuffifnu malee bilisummaan argannu hiree ofii keenya murteeffachuu hin dandeenyu kan jedhu kanatti amanu. Addi bilisummaa Oromoo kanadha kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo miliyoona 50 qabsoo godha malee nama 4 nama 50 miti. Addi bilisummaa Oromoo keessaa warri mana hidhaa keessa jiran hayyoota bebbeekamoon warra akka Abdii Raggaasaa fa'i warra bara dargii miila tokkoon dhaabee wayyaanee waggaa 27 irraa nyaatu jedhee irraa dhugu jedhee hayyuduree adda bilisummaa Oromoo wajjiniin kunoo gara Baalee irraa dhaqanii hamma dhaqanii Asmaraa gaanitti miila isaaniitiin warra deeman. Warri kuni warra umurii isaanii qabsoo kana keessatti fitan. Jawaar Faas eengada dhufan bara 2009 waan Jawaar dubbachaa ture bee. Isaarra darbee waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuudhaaf eengada ijoolleen sagalee isaa waraabanii waan inni jechaa ture argaa ture. Amma akka walumaa galaatti Jawaarii tiim lammaa wajjiniin ta'ee Oromoo nyaachisee jira. Oromoonis wanta jedhee jira. Waan Jawaar achi keessa taa'ee sirriitti nima jaartii nama guddoo tokkotu dhaqee Jawaariin gaafate. Maali akkamitti jirta jennaan amma akka tan jiru aanana argaa jirtu anaa miti dhaqaatii ijoollee bosona jiran san waliin dhaabbadhaadha badiin hojjedhe yakkan hojjedhe kanaafiyyuu wanni isin gargaaruu qabda waa'ee kiyya dhiiftanii waa'ee ijoollee sanii dhaqaatii gargaara kan jedhu dhaamsa dhaamu Jawaar nama bilbileenatti me biyyarra kanaafi warri amma maqaa Jawaariin daldalu kuni soogiddadha miidiyaan isaanii ilaallamuu hin danda'u. Namni garagaree komentii tokko isaanii kennuu danda'u hin jiru. Kanaafuu sitti meerala kana caaluu qophii godhanii asirraa kan Jawaariin waa'ee Jawaariin haasa'anii asirraa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo haasa'anii wanni isaan haasa'an malee waan tokko wanni isaan amma biyya sana keessatti wanti deemaa jiru maalinni jedhanii ofii isaaniitiin sammuu Oromoon gara fuulduraatti kana ta'uu dandeessi kan jedhan tokko hin qaban sammuu isaanii keessa jiru. Amma Jawaar achi keessaa bahee yoo waraana kana fuuldura dhaabbate wajjiniin fuuldura dhaabbachuudhaa deemu. Uummanni kun akka uummataatitti ofitti amanamummaan qabu, dandeettiin qabu, beekumsa qabu. Akkuma girrisaa jedhame kana deemsee girri jedhee walii gadi fiigaa jira malee waa'ee qabsoo Oromoo, waa'ee Oromiyaa waan irraa beeku hin jiru uummanni kun dhugaa sitti hima. Warra kaleessa jaalmarroo kootuu gali bar waraanan barbaannu uummanni hunduu galee jira warra jechaa turetu har'aas bahee jaalmarroo gooticha koo gaachana koo jechaa jira. Kaleessa kana wallaalanii itti himaa turre bar nuti kaleessa miidiyaa kanarra dhaabbanne qawwee malee humna malee wanni nu baasu hin jiru jenneeni. Isa kanaafiyyuu warri amma hidhamtoota Oromoo Jawaarii fi Baqqalee Garbaadhaa warri jedhani isaani namoota qabsoo kanarraa quban qabaanne waa'ee Oromoo quban qabne isaan kan feesbuukii gaafa banatan Jawaarii fi Baqqalee argan malee qabsaa'onni Oromoo meeqa dhumaa jira. Meeqatu mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jira. Meeqatu immoo biyya isaarraa boqotee jira, biyya isaarraa baqatee jira. Meeqatu immoo bosona Oromiyaa keessatti argamuu bulaa jira kan jedhu nama tokko waan irraa beekan hin qaban. Namoota ijoollee baay'ee gaafatu amma laayivii gaafatuuti waa'ee qabsoo Oromoo hammam beektanii gaafatu Jawaarii malee nama biraan beekuuti jiru. Namoonni irra baay'een Baqqalee malee beekuus hin jedhan.
Kanaafuu warruma adda bilisummaa Oromoon beeknetti iyyuu jira. Warra kana irratti ilaaluun nun barbaachisu nuti immoo akka qabsaa'aa tokkootti akka saba keenyaaf uummata keenyaaf akka addi bilisummaa Oromoo kaayyoo adda bilisummaa Oromoo masakamnee deemnutti kana uummataa ibsuun nu barbaachisa. Warra beektee sholkoo gabbii moo maal jedhu kana warra dhokatanii maqaa adda bilisummaa Oromooti alaabaa adda bilisummaa fuuldura abaa'oo fuuldura godhanii maqaa abaa'ootiin daldalanii maqaa jawaariin daldalanii warra of jiraachisuu barbaadu warra marchuma qabachuudhaa deemu warra kana Oromoon ofirraa eeggachuu qaba. Amma roodmaappiin keenya kan jaal gammachuu fi jaal marrooni maanji roodmaappiin keenya gara imala finfinneessa jedhu. Roodmaappii qabsoo Oromoo imalli keenya finfinnee keenya Ameerikaan dhufe, Ruusiyaan dhufe, Chaayinaan dhufe gaafa sana keenya mari'achuu dandeenya achitti. Roodmaappii Oromoo qabu kana qofa. Warri immoo hayyuudha, dooktoraa, profeesaraa warri ofiin jettu kuni tokkoon ishee hamma dhuufuu warree qabsoo Oromoo dhuufuu warree beektaa dhuufuun harree hin ajaa'uun xiraawu. Amma dhuufuu warree qabsoo Oromooti gumaachamu kun. Maaliif guyyaa tokko wanni Oromoo jedhamu meesii waa'ee human rights watch eega bara 2018 as waa'ee Oromoo barreessu argitee ijoollee mana hidhaa keessaa baasanii rashanamaa jiran viidiyoodhaan kan agarsiifamaa jiru. Viidiyoodhaan ijoollee manni irratti gubachaa jiru. Uummata keenya dheengadda Wallagga keessatti dhaqanii bitanii Matakkal keessatti dhaqanii ciibsanii qalaa jiran kan. Namni tokko warri amma propagaandaa ooftu kun warri aangoo barbaadu kuni warra kana qabatanii haqa uummata kanaa yoom gaafatan yoom dhaqanii human rights watchiitti gabaasa godhan yoom wanti kun akka irraa dubbatamu taasifamu. Isa kanaaf wanni isaan barbaadan isa waraanni bilisummaa Oromoo itti du'ee itti cabee dhiiga isaa lafee isaatti balleessee jedhu kana taa'anii harka dhiqatanii taa'anii eeggachaa jiru obboleessa qoosaan nyaachuudhaaf biddeena ho'aa nyaachuudhaaf. Isa kanaaf kun hin ta'u jechuu ni qaba. Oromoon Iskeel Gabbisaa gaafa bara 2017 Oromoo dhumaa ture intalli isaa alaabaa Itoophiyaa qabattee eebbifamaa ture. Inni yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti elekshiinarii gochaa ture. Gaafa Oromoon halkanii guyyaa bahaadheetti kaabaa dhumaa ture. Kanaaf warri kun Oromoo irraa dhaabbachuu qabu. Haaloo Oromoo irraa qabu ta'ee hin beeknu. Warri qabsoo Oromoo hidhamtoonni Oromoo jaalmarroonni dhaqiiti jawaarii nu baasi warra qabsoo Oromoo hin beekne kanatti arraba keessan gabaabsadhaa jechuu ni barbaanna. Miidiyaan shabboo kan guddachuu danda'u akka shabbootitti shabbooni nama wallisaa bareedaa nama uummata Oromoo bara dukkanaa keessa Oromoo hojjete seenaa nama kanaa xureessuudhaaf deemu jarri kunis. Maaliif sababii narree dhaltuu wadala galaafataa jedhe Oromoon. Sababii isaan har'a taa'anii waa'ee qabsoo Oromoo gochaa jiran kanatti waan namichi kanaan dura hojjete waan namichi kun uummata kanaaf saba kanaaf kanaan dura gumaachee jalaa balleessaa jiru. Isa kanaafiyyuu waan gara fuulduraatti argachuu deeman kana kan lafaa buunarra kan dhukaa nama bu'aa jedhan. Maaliif itume jabaadhu? Nama kanaa eeganii yoo deeman gaariidha. Miidiyaa shabboo of sirreessuu danda'uu qaba. Waan hojjetu beekuu danda'uu qaba. Ejjennoo qabaachuu danda'uu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbata taateenna wanti ati waa'ee waraana bilisummaa Oromoo gadi baatee amarsituu hin jiru. Ittiin showuu argachuudhaaf ittiin namni si naa daawwatuudhaaf. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo immoo nun beeku isinitti fakkaatina tokkoon keenya beeku. Isa hattuu ta'e, isa gantuu ta'e, isa shira hojjetee diinaa wajjin hojjetee waraana keenya bichisiisu, isa uummata Oromoo isaan tokkoon keenya nu caala warra sooshaal miidiyaa irra oolu kana caala isaantu nu beeka. Tokkoon keenya beeku jalaa bahuu hin dandeenye. Isa kanaafiyyuu of eeggannoo gochuu danda'uu qabna. Wanni nuti qabsoo goonu biyya keenya Oromiyaadha. Oromiyaa bahaa dhiyaa kaabaa kibba daangaan ishii kabajamuu qaba. Kanarratti Oromoon qabsoo gochuu qaba malee dhimmi isaan amma gabbahanii roodmaappii dhiyeessineerra jedhan roodmaappii dur waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeessee jira. Inni ka jalqabaa qooda bilisummaa Oromootu bara 2018 gaafa inni dhiyeesse. Gaafa sana kan harkatti mormaa ture ittaanaa haftee fa'i. Kan Profeesar Iskeel Qabbisaa fa'i. Kanaafiyyuu waan kana ofirra garagaranii yoo balleessan uummata kanallee dhiibama gaafachuu mallee uummanni kun hin kajeelle. Balleessineerra abiyyitti quba qabu malee ofii keenya yakka hojjenneerra qabsoo Oromoo karaarraa amansiifneerra Oromoo gatii kaffalchiifneerra jedhanii beekan. Inni kun baay'ee nama gaddisiisa. So kanaafiyyuu warri karaa kanaan deeman dhaabbachuu qabu. Qabsoo uummata kanaatti qoosuu qabanii ani gama kootiin wanti nan jechuu barbaadu yoo jiraate uummanni Oromoo qabsoo isaa eeggachuu qabu.
waraanni bilisummaa Oromoo karaa lafa sii kaa'ee jira. Qajeelfama sii kennee jira. Imalli keenya gara Finfinneedha siin jedhee jira. Gara Finfinnee kanatti yaada keeti, maallaqa keeti, humna keeti waan dandeessu gumaachitee waraana bilisummaa Oromoo Finfinneedhaan gahuu danda'uu qabdu. Isa miidiyaarra taa'ee akkanatti ajaja dabarsee hiriira bahi yookaan immoo akkas godhi siin jedhu kanarraa isa si wajjin wareegama kaffalaa jiru sana utubattee lafa marcuma keetiin ga'uutu dirqama keeti. Inni biyya alaa jirtus, inni biyya keessa jirtus. Kanarraan kan hafe odeessituu warra aangoo barbaadu, warra marcuma ofii barbaadan ganaa laganaa otoo Oromiyaan walaba hin bahin warra saamuudhaaf karaa qopheessaa jiran, warra diinaa wajjin mallatteessaa jiran, warra adii wajjin mallatteessaa jirantu jira jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya hattoota akkasii ofirraa eeguu qaba. Nuti walabummaa barbaanna. Nuti biyya keenya uummata keenya nagaan bahee nagaan galuu barbaanna. Biyya isaarratti akka jaalgammachuu abbooyyee jedhe Oromootu ofii isaatiin murteeffata. Sagalee kennachuu danda'a namni gaafa Oromiyaa walaba taate. Gaafa Oromoon 4 kiiloo qabatee paarlaamaa keessa dhaqanii sagalee kennachuu danda'u. Hin barbaannaaf hin barbaannu. Kanarraa kana garuu ala kana ta'anii akka isaan nu burjaajessan hin barbaannu. Humni keenya kara tokkorra jira. Kara waraanni bilisummaa Oromoo deemaa jirurra jira. Waraana malee humna tokkoyyuu qabu. Namni barate sodaattu. Namni barate biyya alaa kana keessatti dantaadhaan bitama. Dubartiidhaan gowwoofama. Kanaaf waraanni keenya garuu abidda fuuldura dhaabbateetu biyya isaa falmataa jira. Uummata isaa mataa ol qabachiisaa jiru. Wanti nan jechuu barbaadu kanadha. Gaaffii yoo qabaatte gaaffii biraa waan jedhi yoo immoo gaaffii deebisee jiraate na gaafadhu deebisee ibsa godha. Daqiiqaa tokko lama waan caalle keessatti deebii waan itti laatu akka yaada itti laatu kan hin barbaadu. Asii gogaa baatii warra socho'an jiru murni seesee amma ijoollee keessatti dhiibbaa uumaa jiru ijoollee qaruu dheeraa fi qeerroo bilisummaa Oromoo warra waraanaa wajjin hidhata qaban irratti olola jarri asii facaasan kanaan ijoolleen achi keessaa afaan faajjaa'atti jiru jara kana warra as taa'ee jaris maqaa mootummaa ce'umsaa jiru kanaan utuu Oromoon biyya abbaasaa qabatee hin jedhin maalitti ceenaan jedhaman ce'umsa jiranii 2018 dhaqanii baaburatti nama naqanii qilintootti dhummisaa dhaabbate baaburichi amma moo jarri kun maalitti ce'umsa jiran nama fe'uu barbaadu isa kanarratti yaada lammata fakkeenya yeroo hundaa 2019 jedhanii fakkeenya sana kaasu maal deengade 2018 utuu viidiyoo irra gaal lafa jiru utuu sagaleen lafa jirutu barreeffamee lafa jiru qabsoon keenya gaafa diinatti dabarfamee kennamu been namaaf fakkeenya sanan kaasan yaaduma kana lamaan irra deeqaa lama fudhadhuuti nama kabiraaraafis tireenan kenna. Galatoomi ilaahi ani akka kootti addi bilisummaa Oromoo namoota rirma ta'an addi bilisummaa Oromoo namni nagaa amma biyya keessa itti jiru mallaydaa jira. Inni biyya alaa jiru kun immoo isa yeroo isaa laallatee aangoo barbaadatudha. Isa lafa warra hidhamtoota sana fudhachuudhaaf lafa hayyuu duree warra fudhachuu barbaadu jira si galeera. Isa kanaafiyyuu hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo kan qabsoo gochaa turee fi uummata Oromoo angoomsinaa gammachuunis uummata Oromoo angoomsinaa jaalmarroonis uummata Oromoo angoomsinaa jedhe. Kanaafi aangoon kan uummata Oromooti. Warri biyya alaa kana keessa taa'ee marcuma isaaf jedhee waraanni kun nuuf ajajamuu dide waraanni kun kara nuti oofneen oofamuu dide gara keenyaan gargaarsi loojistikiin bahuu qaba warra jedhu kana warri kun warra yeroo isaanii itti darbe warra waa tokkollee gochuu hin dandeenye maaliif ani waraanni bilisummaa Oromoo aloonni har'a jiru qabsoo kana dhaaluu isaatti gammachuu guddaan qaba jaal gammachuun faan jaal marroo faan qabsoo kana dhaaluu isaatti gammachuu guddaan qaba maaliif harreen illee ilmoo isheetti bayyaneeffatti jedha Oromoo mammaaksa Oromoo keessa harreen illee kan iyyaan ilmoo isheetti bayyaneeffatti har'a qabsoo kana ijoolleen kun fuudhanii gara fuulduraatti deemuun ijoollee qaxalee fakkaatu kan kuroo ji'a meeqa ji'aan waraana leenjisanii baasaa jiran warra kana hammatanii galatoomaa ulfaadhaa karaa gaariirra jirtan jabaadhaa jedhanii humnaan utubuut yaadaan utubuut namarra jira malee warra as taa'ee shiraxatu kana warra asuma taa'ee dubbii akkuma sangaa tumame beektaa sangaa tumame korma tumame ka alala guuru kan dhalchuu hin dandeenye yaabbatus hin dhalchu jechuudha yaabbatus hin dhalchu yoo yaabbanne sanuma jechuudha warra akkasii kanatu Oromoo rakkisaa jiru kanaafi tasgabbaaha ilmoo keessatti ilmaan keessattu Oromiyaa qabachaa jiru ilmaan keessattu abbaa biyyaa ta'aa jira ilmoo keessatti nanaafif namni ilmoo isaatti naafu namni ijoollee isaatti naafu biyya isaaf hin ta'u saba isaaf hin ta'u kanaafuu qabsoon kun har'a ijoollee kanatti fuudhee oofaa jira yoo danda'ame ijoollee kana gorsuun kara danda'ame jala deemanii utubuudha malee warri taa'anii akkasumatti dubbii borchaa jiran kun tokkoffaa harka diinaatu keessa jira
lammata warra immoo qabsoo kana keessa balleessuu lafanan hin teenye taa'uun qaba warra jedhu jiraachuu. Ayyee nagaama. So kanaafu warri kuni dhaabbachuu danda'uu qaba. Oromoon ofirraa dhaabbachiisuu danda'uu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoos immoo dhimma kana gubbaarratti dubbachuu danda'uu qabanii jaalmarroonis jaalgammachuunis ifaafumatti jara kanatti himuu danda'uu qaba. Maali wanni isaan balleessan maali waraana leenjisanii waraanni bilisummaa Oromoo waggaa 27 biyya Asmaraa keessa taa'ee kan leenjisee gadhiise dhumaa ture bara. Ijoolleen kun haala bara 2018 2017 dhumarra galan irra caalan isaanii. Warra kanatu haqa waraana dichee Oromiyaa keessa bara amma Walloo keessatti waraana leenjisanii waraana qabaachaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Walloo keessa jira bara. Raayyaa keessa qabna bara waraana bilisummaa Oromoo. Waraana kana akkasittiin uummata kana ijaaranii uummata kana yoo isaanii tajaajilaa jiraatanii wanni nama aarsu maalidha wannummaan nama aarsu wannummaan isaanitti kara kanaan ta'uu qaba ijoollee warra afaan wal buusanii maali dantaa mataa isaanii waan barbaadaniif aangoo waan barbaadaniif kanaaf aangoon uummatatu namaa kenna malee kan ati ofii keetii addeessee aangoo fudhattu hin jiru isa kanaaf iyyuu guyyaan sinitti darbeera nagaan sukkaara ofitti kaastanii akkasumatti qusachiisuurra yookaan kara nagaadhaan ijoollee wajjin nagaa buusuudha kanarraan kana garuu shira hojjechuun eenyuyyuu qabsoo Oromoo fuuldura dhaabbachuu hin danda'u kana booda kan hojjechuu barbaada. Eenyu abbaan fedha Ameerikaan iyyuu Oromoo fuuldura dhaabbachuu hin dandeessu. Mushee warra Abiyyii faatu teekinooloojiidhaan Oromoo fuuldura dhaabbataa miti hin danda'an dandeettii hin qaban hojjetameera ijoolleen lafa jalatti fakkii ijaarteetti. Biyyi Oromiyaan kan Oromooti kana booda abbaan biyyaa Oromoo malee waraana bilisummaa Oromoo malee namni tokko irratti Oromiyaa irratti ajajuu hin danda'u. Kana wanni na hidhaamu irratti. Ayyee galatama fayyaa ta'e yeroo biraa walitti deebina. Ayyee ulfaatu. Ayyee dhaggeeffattoota keenya gabaabamatti wanti hin jechuu barbaade jaallattu jibbitus waraanumaan bulte waraanatu dhaqee biyya qabachaatti jira dhiiga isaatti dhangalaasee jaallammee qobbiraa wareegee biyya abbaasaa bilisoomsaatti jira kanatas teessee suufii lollaattee qophooftee kuruphistee dhattee ministeera taatuuf tokko hin jiru hayyuu kumaaf kitilatu keessa jira hin qaanoftanii isin biyya ormaa keessa teessanii jireenya raafaa utuu jiraattanii gaddeebitanii utuu uummata keessaniif hojjechuuf illee akkas tattaafatanii kan nagubu uummata Oromoo kan isin beekuu qabdan warri daasporaa keessa maqaa abaawotiin sochaatee deebitee maqaa ayyuutiin diraamaa garaagaraa goran caasaan garaagaraa faffacee waan garaagaraa uumu kun madaa Oromoo yookaan dhibee Oromootiif falakaa'u yookaan ogummaa beekumsa qaban kanaan uummata isaaniitii fi waraana isaanii kana bira dhaabbachuuf utuu akka kana dhukkufatanii waan namatti tolu ture garuu maan isaan waraana kana irratti dhiibbaa uumuuf jiran qaana miidiyaa irratti gadi ba'ee waraana irratti dhiibbaa uumaa yaada isaatti miidiyaa tokkittii kee kana dhiisi miidiyaan biyyi sun guutummaan jiru bineensa goree utuu lafa kaa'u waraana bilisummaa Oromoo kan bineensa goree utuu uummata biyya sanaatti lallabachaa jiru sanandumaa daakee caccabsaa akka bineensa hin taane akka dhugaa ta'e Oromoottis fira Oromoottis diina Oromoottis tokko lamaan agarsiisaa gadi ba'e lubbuu itti qisaasaa quba qabaadha. Olola miidiyaa irratti ooftuun kuffisuu yookaan dhiibbaa irratti uumuu kee dhiisiti. Sitti nima jaallattu jibbitus immoo waraanuma kanas si bushi. Asirratti waan ta'e qondaala naataatuuf tokko hin jiru. Hayyuu kumaaf kitilatu keessa jira. Dubbiin daasporaa keessa taa'anii dooktarii jedhamanii fitu isa biyyaa irratti dhiibbaa muusitti hin fakkaatin. Kan maqaa isaa waliin kaa'an kumaaf kitila keessa jira waraanichuma qawwee baatee jiru kana keessa. Kan warra Tigree tokko dooktariin tokko gaafa irratti fuutee afarsitee kun akka jetta dooktarii Oromoo piroofeesara Oromoo garuu waraana keessa qawwee baatee jiru sitti maal kan kee miti ka. Ati dooktarii dhaqa Oromoo bakka buutee Oromoo miliyoona 60 bakka si buufatee daasporaa keessa si kaa'ee amma Oromoo bakka si buufannaan dhattee hoogganaa irratti ta'uu barbaada jechaadha. Abadan biddeen ajjuutinni kun dhiiga isaatti kaffale dhiiga isaatti dhangalaase lubbuu isaatti qisaase kan dhufee fuudhee obbo Baluu ko dooktara Baluu gara taa'u siin jedhu dooktarii of keessaa qaban siin jedhe utuun jaallate waraanuma sanaan bulta utuun woboo ta'e waan si goru beeka baran biyya utuun jiraadhe woboo ta'e busheen sitti agarsiisa yoo xinnaate waggaa 5 immoo waggaa 10 wobooraan buluu qaba Oromoon maaliif Oromoo gantu Oromoo xawal waalee kumaaf kitilatu jira wanta ta'e arruma dhaqee Oromoo hiree murteeffannaa kee kaadhutu jira Itoophiyaa keessa jiraadha kan jedhu caala gabaarraatti Oromoo woboon dhaqee yoo biyya qabate sitti nima arram maaliif kunooti argaa jirtanitti maqaaf inni baradhee jiru hayyuura jiru kun maal barbaada mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa keessatti mirga Oromoo kabachiisuuf karaa nagaa jiree haasaa bar maqaaf hayyuu ta'e laquba qabaadha hayyuura jedha waan gad deebi gaafa ni dubbatu dhaggeeffatu gaaffiin Oromoo Itoophiyaa keessa deebi'ee jiranii yaadu bara dhaaba akkasiifaattitu akka waaqaatti waaqessaa
karooraa fi yaada akkasii baataniitu annaqeen Oromoo hoogganuu barbaadaa jira. Hafuura Itoophiyummaa kee fudhattee qilee keessa bade Itoophiyaa wajjin bittinnooftee badda malee hafuura Itoophiyummaa keessatti gaaffii Oromoo deebi'a jecha kana diratti Oromoo fi Oromiyaa irratti aangoo argattuuf tokko hin jiru. Maaliif hidhee ergannaan bor Oromoo gurguraa booddeetiin deebitu tuma iddoo argatteeyyuu. Dirqamaan waraanni keenya biyya mataa keenya dhuunfanne biyya mataa keenya to'annee kaanee uummata keenya barsiisaa isee barumsa fudhatte barsiisaa isee diddimmoo qileetti dabalaatu uummata qulqulluudhaan kun uummati Walloo 500,000 miliyoona tokko ta'u kun kan inni cichoomina qabaate xawal waaleen isa keessa hin jiru bara. Kaayyoo tokko qaba mul'ata tokko qaba. Oromummaa isa lafa kaa'uun barbaadu amantii isa lafa kaa'uun barbaadu xawal waalee of keessa kaa'uus hin barbaadu. Argitee tamma basaastuu Walloo keessa maaliif hunduu kaayyoo tokko jala hiriire. Hamma uummati keenya ejjennoo Walloo kana qabaatutti uummata golee Oromiyaa hundumaa dirqama barsiisuu qaba. Isa furate barumsa barate deebi'u hin deebista. Isa didee immoo hafuura Itoophiyummaatiin cuubame Itoophiyaa isaa wajjin bittinnaa'ee sokkuu danda'a. Kana quba qabaadha. Ganaa baay'een gaaga'amuuf jirta. Sammuu kana baattee sammuu akkasiitiin sammuu karaa nagaa jiru yaada isa dhiiga dhangalaasee dhufe dhadhee irratti dhiibbaa uumtee maqaa yaada keetti mul'ata kee kanaan dhugoonfachuuf kan deemtu abadan itti milkaa'uu hin dandeessinu kun biddeen abjuuti. Asumatti fixadha. Asumatti wal mudee akkuma aangoo walii laattee kun fonqolcha wal irratti geggeeffattu daasporaama keessatti fixadha. Biyya Oromiyaa jiramu keessa galtee garuu sitti himan milishaa gandaan taatu. Yaada amma baattanii deemaa jirtan kanaan mul'ata amma baattanii deemaa jirtan kanaan warri shira dhiibbaa waraana irratti uumaa deemaa barbaadan kun mootummaa ce'umsaa mootummaa fe'umsaan sochaatu kun asii koongireesii maal waraanne of ijaartee galuu barbaaddu kun sitti himan waardiyyaan taatu waardiyyaa mana barumsaan taatu. Sammuu akkasii baattee jechaadha. Walabummaa fi hiree ofii murteeffannaa uummata Oromooti kan hin amanne Oromiyaan biyya jettee kan hin yaadne hayyummaa kee baattatteetu qilee keessa badda malee waardiyyaa irratti Oromoodhaaf hin taatu. Sitti hima waardiyyaa mana barumsaa tokko namni godhe si kaa'u hin jiru. Dooktarummaa kee fudhattee asuma keessatti awwaalamtee hafta. Profeesarummaa kee baattee asuma keessatti hafta. Qondaalummaa keessa duratti nama nyaachaa turte sana asumatti wal nyaattee wal fixxee walitti kaata malee wanta tirattee Oromoo irratti dhiibbaa uumtuuf tokko hin jiru abadan. Ilaalcha akkasiin barbaadu kana booddee dhaloonni qubee kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ganamaa sana galmaan goof qawwee kaasee jira isumatu immoo galmaan gaas. Ati keessa galtee laaqatteef waa tokko gochuu hin dandeessu. Harka keessa irraa murame yoo harka keessa laaquu barbaadde yoo bulbuluuf harka keessa gashatte sirraa cita sirraa kukkutaatti jira caasaan ati diriirfatu rukutamaatti jira. Si galamiti kanaaf ejjennoo ummati Walloo qabu Oromoo fi Oromiyaa guutummaan amma inni horatutti waraanni bilisummaa Oromoo caccabsee si bushuu qaba. Furattee furachuu baattees gaa. Yeroon akka jiru kun ilaalcha kooti malee woboota akka jedhaa jiraa miti. Akkas ta'us immoo qaba jedhee yaada. An bakka bu'aa eenyuyyuu miti. Waajjira xiinxalaa bilaashaarraan dubbadda. Itti gaafatamummaa isaas xiinxalaa bilaashaatu fudhata jechaadha yookaan mucaa namaatu fudhata. Kana nawwan namni walabummaa Oromiyaatti namanne Oromiyaa keessa taa'uu qabu biyya biraatti godaanuu danda'uu qaba. Walabummaa Oromiyaatti namanu taanaan saba kabiraayyuu miti bara. Oromoon biyya ta'uu isaatti namanu taanaan Oromooma ta'e maaliif Oromoo danuu isaa amma fuula Itoophiyaatiin cuubamee jira bara. Maqaa Oromiyaa jedhu dhaga'uun barbaadu. Ati waa'een gootii wal qabda miti maqaa Oromiyaa jedhu dhaga'uun barbaadu. Lakkii Itoophiyaaf tiyyuu kan kooti yaada Oromoo bittinneessu maal jedha. Oromoon kaaba Afrikaa akkas Ijiptiin bira ga'a asirraan Sudaanii dabalatee asirraan Keeniyaa Yugaandaa goda geetu Ruwaandaa ga'a maaloo jedhee Oromoo goomsu barbaada. Inni kun biddeen abjuuti. Hin dogoggoriin isa kanaanis wanti nuti lafaa qabnu isee Oromiyaa maappii 1991 addi bilisummaa Oromoo gaafa biyya qabate lafa kaa'e sanaanitu gad dhaabbanna. Sana booddee utuun barbaadin dhufanii nutti dabalamu warri kan keenya ta'an warri nu fakkaatanii nu wajjiniidha. Sababa sallammiin kamiyyuu nu wajjiniidhuu danda'a. Horteen kush yeroo isaan sassaabamanii amma maaltu ta'e beektaa? Utubaan mana tokkoo yoo jalaa buqqee abbaan barbaade akka barbaade godhee mana sana kuffisuu danda'a. Sababa Oromoon garboomeef ijoolleen kuush mataan isaaniiyyuu bittinnaa'aniitu waan itti baqatan dhabanii faffaca'anii jiru jechaadha. Gaafa Oromiyaan biyya taate utubaan dhuftee dhaabbattu garuu horteen kuush hundumtuu dhufe mee isa gaanfa Afrikaa miti addunyaadhaaf sodaachisaa yeroon ijoolleen kuushetti taatu fagoo miti. Garuu mul'ata haphii baatte Itoophiyaa keessatti jettee hafuura Abisiiniyummaa dhudde hafuura Itoophiyummaatiin Oromummaa jibbite maqaa adda bilisummaa Oromoo dhowutu sitti summii ta'u waraana bilisummaa gaafa Oromoo jira waan akka bulguu goote of dura kaa'aa kan deemtu dhattee akkasitti Itoophiyaa wajjin qilee keessa badda malee dhattee Oromiyaa keessatti wantati Oromoo irratti dhiibbaamtu tokko jiru. Miidiyaa qabaatteefis olola garaagaraa oofteefis jara keenya waa tokko bara dogoggora 2018 kan isin baruu qabdani hordofaa miidiyaatiin
jaallattoota danuu qabaachuutiin Jawaar Mohaammed guyyaa tokko mana hidhaa keessan bule. Fakkeenya kana fudhaa warri miidiyaa. Arra gaafa maqaa isaa dhooftu namni dhufee baay'ee si ilaaleef dhiibbaa waraana irratti waan uumaaltu sitti hin fakkaatin. Daawwataa baay'ee qabaachuun wal dorgomuu dandeessa miidiyaan dhimma keessa inni biizinesii mataa keetii hojjetatte wanta ta'eef garuu waa tokkoon sitti himan. Hooyi amshiriin sheekii galaana nyaachisee xaaqaa lagarra kaachisee jiran. Sheekii gama dhaabbatee galaanni guutee jira hance'uu jedhee sodaatanii dhaabbatan jira sheekii tokkotu. Warri gama ce'ee jiru immoo sila turroobii warri ce'e. Amshiraa sheekiin ceetu jennaan jettanii reenaan eeyyee jiran gaafa keessa lixanii qoobiin isaanii achirra naannootti ka'ee sheekiin galaanni fuudhee kuteera. Kanaan mammaakee kun mammaakame. Jedhiidhaan jettanii Jawaariin naqanii mana hidhaatti kan naqayyuu isin har'a irraa dubbadhu yoo jette. Garuu maal kun isa darbe amma waa'ee akka walitti kaasu miti. Kanaafu itti bu'ii masaraa gumna jettee lafa hin jirretti lafa duwwaa irratti iyyitee qilee keessa buustee garuu har'a jireenya mataa keetii isuma warra hiisise keessa galaanaafaa wajjin sirbitaan bara. Kun qaanidha bara Oromoo biratti. Nama hidhamuu Jawaar keessaa gahee guddaa qabu galaanaafaa wajjin Ameerikaa keessa naannoftee wajjin ni sirbita. Jawaariin immoo deeggara jetteetu miidiyaa irratti gadi baatee xibaaruu barbaadde. Akkasitti qilee gashitee biraafte lafa duwwaatti bokkosite. Arras kan isitti himu kan inni irraa onneeffadhee dubbatu waraana bilisummaa Oromoo qawweeraan dhufaatti jira. Yoo xinnaatti ajjeesee du'a malee harka kennee dhaqee qilintootti nama waraanni bilisummaa Oromoo. Dhumaati kanan jedhamni ta'a malee saba qawwee baatee jiruuf hin sitti hima. Waaqa gaditti abdiin Oromoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Harka duwwaan jiru. Qawweeraan lubbuu isaa qisaasaa diina isaa gombisaa dhufe biyya isaa bilisoomsaatti jira. Biyya keenya walabummaa isa kan labsu qawweeraan malee hololaan miti yookaan caasaa wayii ijaarratee sirriitti argatee yookaan asii kun akkuma kan akka kan wal ijaaree miidiyaa irratti dhaqee dhiibbaa biyya sana irratti uumaatti hin jiru. Lubbuu itti qisaasa waraanni bilisummaa Oromoo waboon lubbuu isaa itti dhabamsiisaatu dhiibbaa uumeef dhufe biyya abbaa isaa irratti abbaa ta'uudhaaf dhuunfachuudhaaf qabsoo isaa finiinse biyya abbaa isaa galee malee hololaan miti. Yoo dhumaatiin ta'ellee meeshaa qabuun galaafatee ka'eetu du'a malee akka hooggantoota keenya jettanii harka duwwaa Oromoo harka duwwaa tambisiisanii ofii isaaniitii dhumarratti mana hidhaa galan miti. Waraanni bilisummaa Oromoo akka itti gowwoomu tokko hin jiru quba qabaadha. Waraanni mooraa galu hin jiru eenyuun iyyuu mooraa gashuudhaaf garuu kutatee gadi ba'ee jira. Maqaan isaa irraa dhaamuu bagaafiyyu. Amma olola keessaniif irraa dubbanna bara. Mootummaan biyya sanaa amma waan godhu wallaalee bara. Oromiyaan persentii 85 ol harka waraana bilisummaa Oromoo harka galee jira. Magaalota irraa kan hafe waraana bilisummaa Oromoo to'achaatti jira. Magaalaa guddaa iyyuu marsee jira. Kanaaf amma waan godhu wallaalee abdii kutatee ni waa'ee wayyaanii maaliif waa'ee wayyaanii haasaa jira addunyaa waan ta'eef waa'ee jara haasaatti jira. Baga waa'ee keenya haasa'uu dhiise. Garumaan isin warri summiin immoo amma humna keetti yaada keetti hayyuudha kan jettu. Warri miidiyaa qabdu waraana bilisummaa Oromoo marroo irratti hin dhiibbaama waboo irratti hin dhiibbaama. Dhiibamtee qilee keessa badda quba qabaadha. Akkuma inni sila jedhee dabara. Dhiibbaan isin goota waboo biratti waraana bilisummaa Oromoo biratti dhuufuu loonii wajjin garaagarummaa tokko qaba. Itti najaa'u itti nurgaa'u. Lubbuu isaa qisaaseetu kanarraan ga'e wanta ta'eef. Kanaaf ilmaan Oromoo holola miidiyaa irraa afuufamu dhiisaa. Miidiyaan biyyi bilisoome hin jiru. Hayyuu baay'ee qabaachuun biyyi bilisoome hin jiru. Akka biyya Afrikaatti biyya kana keessatti mataa isaa hiriira nagaa ba'anii nama meeqa gaagaamaa ture miti. Gaafa Joorjii du'e argitaniitu miti. Biyyi hiriiraan bilisoome hin jiru. Miidiyaanii qaama qabsoo ta'uu danda'a ture silaa. Hololaaf nama tajaajila ture. Miidiyaan isheen keenya maqaa Oromoo qabdu 46-52 kun garuu ganamaa galgala gaafa gabaa woboo'itu waa'ee waqaa woboo dhoostee dhuftee irraatti xiinxala laattee gabaa ooyifatti. Gaafa immoo fedhiin nama dhuunfaa seeraaf ta'u dhimma maqaa Jawaar dhoofteetu immoo gabaa kabiraa bulluuffattii jechaadha. Akka midhaan karatu waliin makina. Ani sittin hima waggaa 9 darban kana waraanni bilisummaa Oromoo waan miidiyaa irratti nu ilaallineef miti. Nan yaadadha 2018 aktivistoota nama 5 ture. Warri shanee jedhamee haasa'ama shanee jala deemti aktivistii shanee jedhame nama 5. Kunis amma haasa'e walabummaa dabalatee jecha. Amma aktivistoonni kan biraan kan seesee ta'anii malee jara keessa. Nu keessaa iyyuu amma tokko PPT dhaqee galee tokko munna seesee jala baddee amma nama 3 tafee jira jechaadha. Bara hundumtuu sokke. Anama warra waa'ee woboo dubbatu kana booji'amtoota keenya garuu mooraan galle. Mooraa galuu qabda. Warri waa'ee woboo amma irraa dubbachaa jirtu kun inni waan guddaadha dammaqxee deebi'uun maaliif dhiibbaa inni godheen dhiiga inni dhangalaase lubbuun inni galaafateenitu as ba'e malee hololaan miti. Dhuftee amma immoo akkuma akkasii woboo keenya akkas utuu amma immoo waa bixxilamee gadi ba'e utaaltii gadi badda maaliif amala gaararraa qabda wanta ta'eef irraa dubbanna bara. Amma humna keetti woboo irratti dhiibbaa warri barbaaduuf hin jechaatti jira hunda miti.
namni hundumtuu iddoo goggora yerootti deebi'ee dhufu waan gaariidha. Kanaafuu ilmaan Oromoo jabaadhaa WOB bira dhaabbadhaa. Shebboo miidiyaa abbaan shebboo gaammee galgalee waan inni oofaa jiru quba qabda ta'e hin beeku yoo garuu gaa ediitii sitti godha wanta ta'eef hin argita. Irra deddeebii dhaggeeffadha. Namni sitti immoo hin barbaadu. Qabsoon bilisummaa Oromoo nama sadii mana hidhaa baasuuf utuu hin taane Oromoof Oromiyaa hidhaa waggaa 150 jalaa baasuuf waraanni bilisummaa Oromoo qabsoonni godhaa jiru. Karaa fedha isaa karaa itti toleen waan barbaade Oromoodhaaf kan gormu isa siinsin ilaallatu. Miidiyaa irratti isi xibaartiif siinsin ilaallatu. Waa'een Oromoof Oromiyaa fudhattee fudhachuu baattees waraana bilisummaa Oromoo duwwaa ilaallata. Ani Oromoo Oromoo akkamitti nan ilaallatu yoo jette qabsootti dabalamiti keessa taa'e qabsaa'iti lubbuu kee dabarsi kennite akka waraana bilisummaa Oromoo yeroo sana si ilaallata jedhee tan sitti dubbadha. Kanaan ala garuu as teessee isa lubbuu isaa kenne isa biyya abbaa isaa bilisoomsaa jiru irratti intala laatte isa irratti dhiibbaa uumuu barbaaduun kun biddeen abjuutis ittis hin milkooftu garuu yeroo qisaasura waan akkasii irraa dubbachuun iyyuu situ waa goraaraan miti bara dhiibbaa as teessanii isin ooftan kanarraan kan ka'etu rakkootu biyya keessatti uumamaatti jira maaliif qaruuxee ijoollee qaruuxee woboo wajjin hojii hojjetu magaalaa keessa teessee wanta garaagaraa shira mootummaa kana saaxiltuu fi basaastota jaraa tokko lamaan jala deemtee hordoftu kana gidduutti munni seesee dhiibbaa uumaa jirtu kanaaf irraa dubbanna nuti maallaqa itti ergitanii warra kaleessa maqaa dhaabaatiin maqaa maaliitiin diraamaa hojjechaa ture har'a dhiibbaa uumuu barbaada kanaaf irraa dubbanna nuti lubbuu baduu deemu jira sababa keetiin ijoolleen kaleessa waraanaa wajjin ture dhaaba kanaa wajjin turte har'a munna seesee jala galte ijoollee waraanaa fi dhaaba kana kaayyoo kana ciccite irratti dhiibbaa warrumaa jirtan isumatti salphatala. Warma kaleessa PP wajjin hojjete wajjin garaagarummaan qabdu jechaadha. Har'a yoo waraana irratti galagalte dabba dalagaa jirtu kanaaf. Kanaaf kanarraas of qusadha kanaaf irraa dubban. Warri miidiyaa amma sirra deebiin sitti himan. Gadi baasi galagashiin maal keessa bahin qaanamne bari inni shebboorra jettu kun. Gaamme galgaloo kun maal jedhe natu samii tol'ee jedhe marroofa. Afaan hin danda'ama bara. Garuu gad deebisuun nama dhiba bara. Marroon baay'ee dheeraadha baay'ee qaamas qaba waan ta'eef yoo inni gad deebi'ee sirratti lafa dhee immoo garuu akka jalatti malaanin siif yaadde ol darbachuun samiitti ol dho'uun salphaadha. Si galeera quuqaa yookaan dhagaa wayii ol darbatte yeroo ol deemu badaa humna hin qabu. Gaafa gad deebi'u harkisi lafaa waan baay'ee harkisuu fi humna guddaadhaan dhufaa jechaadha. Kanaafuu jecha akka kanaafa miidiyaa irratti baatee gaafa gargaaramtu itti qaana'e. Jaallattus jibbitus warra munna seesee ala jechuu kooti. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo abaawoo WOBoon qabatee jirutu galma Oromootiin ga'a. Amma deggeraa duwwaa biyya bakkee keessaa qabaa addi bilisummaa Oromoo abaawoo WOBoon warra karaa ni kaate maallaqaan gargaaraa jiru duwwaatu waraana kana bira jira. Warri kaleessa qondaala ta'e warri kaleessa ana akkasitti itti gaafatamaa akkasitti jedhee of waamaa ture hundumtu har'a faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo deemee mootummaa ce'umsaa warra barbaadaa jiru. Mootummaa ce'umsaa keetiin dhaqi gale waa'ee waraanaa irraan dubbatiin waa'ee mootummaa ce'umsaa barbaada yoo taate waa'ee karaa nagaa barbaada yoo taate waa'ee waraana bilisummaa Oromoo fi waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo gale dhaabota biraa wajjin walii gale sin ilaallatu jechaadha. Anamma mootummaan ce'umsaa seen dhaabbachuu kaate munni seesee kuni maanni kaayyoon isaanii maal barbaadaniiti jedhee irraa dubbachaatti hin jiran deentaa koomiti kan karaa nagaa karaa mootummaa ce'umsaa jedhee waan yaadu tokko hin qaban qawweetti namana qawweeraan bilisummaan Oromoo dhumasi waraana bilisummaa Oromoo biran dhaabbate kaayyoo adda bilisummaa Oromoo kan galmaan gaamu karaa qawweetiin immoo Oromoof Oromiyaa kan ilaallatu qawweeraan fala argata biyya sana keessatti jedhee waan ittamaneef kaayyoo adda bilisummaa Oromoo abaawoo WOBootiin socho'aatti jira. Garuu asirraan karaa nagaa jecha maaliif waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waliigaltee samaa si dhibe wadhaqi warra karaa nagaa barbaadadde hojii ijaaranii kottu deentaa keenya miti nu kanaan Oromoon joonjessina yaada Oromoon bittinneessina karaa nagaati jettus nama meeqa nagaara nu jala nyaachisan isaanuma nutti himan bara warruma karaa nagaa jedhee yaada garaagaraa afuufu kanatu Itoophiyaa keessatti Oromoo namni nagaaraan qabsaa'e namni nagaan hafe hin jiru hundumtuu lafarraa duguugame fakkeenyaaf hayyoo Oromoo Dr. Haayilee Fidaafaa kana karaa nagaatu jiranii dargii nyaate Haayile Sillaaseenis warra akkasii nyaate Minilikis warra akkasii nyaate Mallasaa warra akkasii nyaate kunoo Ashaagireen warra akkasii nyaate karaa nagaa jedhaniitu nutti addeebi'an immoo mootummaa ce'umsaa dhaabbanna karaa nagaatiin dhannee Oromiyaa irrattitu dhiibbaa humna biyya sana keessatti Oromoon nagaan akka jiraatu goonaati. Eega warra dheengadda nyaate isa darguufaa gaa beektu isin isuma dheengadda 2018 namoota mana hidhaa keessa jiran beektawooti warra ni dhee jiru eega akka nyaata ta'e maannati mana maaliif deemuu barbaaddere hidhamuu yoo ta'e
biyyuma keessa jirtu keessa inni hidhaa jira himad yakka wayi gorii hidhame deentaa keenya miti asumatti hidhamuu barbaada hawwii hidhamuu qabda yoo ta'e Itoophiyaatti galtee hidhamuu barbaada yoo ta'e immoo ammuma dhaqiiti hidhame kanaan ala Oromoo afaan hin faajjessinaa Oromoon karaa nagaatiin biyya abbaa isaatiif walabummaa Oromiyaa argachuu hin danda'u abadan inni kun tokkoof tokko karaa qawwee karaa waraana bilisummaa Oromoo karaa WOB duwwaatiin Oromiyaan bilisoomuu danda'a siyaasas karaa mataa isaatii geggeeffata akka itti geggeeffatu isatu beeka inni lubbuu isaa kaffala aarsaa itti kaffalaatu inni bosona keessaa qawwee madhukaasa inni biyya abbaa isaa bilisoomsa situ dhaqee waa'ee WOB'tiif walgahii taa'a yaada keetti miti isin ilaallatu kun abadan qawwee akkuma nutti agarsiisan WOB'n maal godhe beektaa harka mirgaatiin meeshaa isaa baatee dhukaasa diina isaa gombisa harka bitaatiin viidiyoo waraabaa nutti agarsiisaa jira miti akka itti lolee akka itti diina isaa mo'aa jiru akka itti hidhamtoota mana siyaasaa keessaa baasa argaatota inni viidiyoo sana muuviitti hin fakkaate WOB'n waan inni godhaa jiru akkuma kana harka mirgaatiin qawwee isaa qabate harka bitaatiin immoo waa'ee walii galtee biyya isaatii sanarratti wanta godhatu isa mataa isaatti xumurata sin ilaallatu ati koongireesii kee ijaarradhu bixiladhu deemi yoo karaa argatteef garuu waa'ee waraanarraan dubbate amma yaada koongireesii maal jedhe yaadi warri koongireesii Oromoo addunyaa kuni yaada akkamii qabaa seereetiin bulmaata isaanii maanni Oromoodhaan maal jedhee takka irraa dubbadheen beeku irraas hin dubbadhu maaliif nan ilaallatu wanta ta'e isin garuu WOB'n kana goruu hin qabu itti dhiibbaa irratti himuu barbaadda maal si gashee waa'ee WOB mul'ata garagaraa qabda akeeka garagaraa qabda kaayyoo garagaraa qabda dhimma kaayyoo keetii uummata kee barsiisu uummati yoo sirraa bite jiraata WOB baartee WOB moggeessitee WOB irratti dhiibbaa uumtee fitu kaayyoo kee galma siigaa akka yaada keetti garuu quba qabaadda kaayyoon warri Oromiyaan akka hin bilisoomne barbaadan kaayyoon isaanii kaayyoo OPDO wajjin garaagarummaa tokko hin qabu OPDOon diinni tarsiimoo isheetii adda bilisummaa Oromooti warri biyya bakkee kana keessatti of ijaaraa jiranis mul'isee seesii abaa'oo keessa jiranis warri koongireesii maaloo jedhee of ijaaru kunis diinni qabsoo isaanii waraana bilisummaa Oromooti yeroo ammaa kana biyya keessa tokko mul'ati isaanii OPDO diinni see abaa'oodha jara daaspooraa keessaa amma immoo dhiibbaa uumaa jiran kanaaf waraana bilisummaa Oromoo kana jechaadha yoo inni hin jiraanne Oromoo kana burjaajessanii gara barbaadanitti inni kaan miidiyaa jalatti naqataa inni kaan munna wayii jalatti naqataa inni kaan gandummaatti naqataa inni kaan amantiitti naqateetu korojoo isaa keessa kakkaatee fuudhee deemuu barbaada Oromoo kana waraana bilisummaa Oromoo mosa kan hundumaa qadaate gandummaan hin jiru amantiin hin jiru wal beekiirraa wal muuduun hin jiru Oromoof Oromiyaan korojoom Oromiyaa jedhamtu keessatti baatamee deemuu qabaa jireetu qabsaatti jira inni kun immoo isiniif dhukkubbiidha egaa wanti godhamu tokko hin jiru si galeera gaafa namni ilkaanni dhukkubu utuma dhukkubu raasanii buqqisu beektaa baadiyyaa keessa utuu marfee yookaan limmee adoocha hin kennaminiifitu akkasitti buqqisu baadiyyaa keessa argira nama buqqisu. Lubbu qajeelaa jedhamu tokkotu jiru beektaa ilkaan buqqisu akkasumatti.